Kun miidiyaa Itoophiyaa Egereeti. Miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin dhimmoonni hawaasummaa, dinagdee, siyaasaa fi amantaa biyya keenyaa fi addunyaa ni dhiyaatu. Itoophiyaa Egereetiin yaadonni garaagarummaa malee tamsa'u. Madaalliin yaadotaas itti mirkanaa'a. Biyyi abbootii keenyaa kan ijoollee keenyaa akka taatuuf ni hojjanna. Sagantaawwan miidiyaa Itoophiyaa Egeree afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin torbanitti simbira ga'u. Itoophiyaan Egeree biyya nuti itti sooramnu, ijoolleen keenyas soorama nu baasan, akkasumas biyya injifattuu taatee akka itti fuftuuf ni hojjanna. Mul'anni keenya dhaloota darbee fi dhufu gidduutti riqicha ta'uudhaan Itoophiyaa carraaqqii fi yaada ijoollee isheetiin misoomtee hundaaf mijattu uumuu fi dhalootaaf dabarsuu, aadaa wal kabajuu, wal danda'uu, wal qixxummaa, bilisummaa, keessummaa simachuu fi kunuunsuu ijoolleen ishee ittiin beekaman deebi'ee ijaaramee dhaloonni egeree kennaa kanarraa fayyadamaa ta'ee arguudha. Yaadotaa fi ergaawwan miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin darban akka hordoftan, namoota biroofis akka qooddan kabajaan isin gaafanna. Ya wala litu tibasiya dembaritu. Ya wala litu tibasiya dembaritu. Sangota gara gadofte makalona charisifta. Jalala torban ingunne ma bultina gachisifta. Ya wala litu tibasiya dembaritu. Solo liyam bufte bubba manan kabdu murakecha. Ija dhoksatin alali na wamini orma keessa. Ya wala litu tibasiya dembaritu. Mure tani jara yo sokorru manatate konna tala wal jijjira yo.